WhatsApp keessan afaan Oromootti deeffattanii afaan Oromootiin akkasii fayyadamtanu isin agarsiisa nafaana bu'aa. Jalqaba WhatsApp keessan update gootani. Ifa isiniif ta'a miti WhatsApp keessan Play Store keessa galtanii erga WhatsApp tanii barreessitanii update namni hin beekne jira jedhee yaadu update gize WhatsApp kanatti barreessitanii asirratti bakka open jedhu kanatti update isiniif fida. Kanaafuu settingii xiqqoo tokko walii ilaallee settingii wayii sirreeffattanii kan isin afaan Oromootti jijjiirrachuu dandeessanu nafaana bu'aa. Jalqaba isinitti mul'ate yaada settingii bilbila keessanii irra seentanii. Kanaafuu akkana ol harkiftanii bakka general jedhu irra seentanii. Maaliif asirratti jijjiirrattan jechuudha. Settingii keessan keessa ol harkiftanii akkasuma ol harkiftanii bakka general jedhu sarara akkas qaxxaamurte wayii jirti isin keessa seentanii ni beektan jedhee mul'ate yaada. Kanaafuu bakka afaan itti jijjiirratanu bakka afaan itti jijjiirratanu keessa seentanii. Kanaafuu isa gubbaa irratti language kana isa gubbaa jalqabarratti isinii dhufu isa keessa seentanii. Asirratti wanti isinii galuu qabu anamma afaan Oromootti deeffadheen jira isin immoo Ingiliffaatti isiniif jira akkanatti isinii fida isinii. Kanaafuu akkanatti isinii fida waan ta'e jennaan gadi xuxxanii dhiifama. Bakka add language jettu kana isii eda'uu bicaa qabdu rukuttanii. Gizee isii rukuttanii gaara jirti tuqaan sadii. Isii tuqaa sadii akkas rukuttanii. Sana booda olii isii gadi irra kaa'attanii. Sana booda ol isiniif tarreesseera. Amma isinii akkeessa afaan Oromoo barbaaddattanii akka solaatanii. Akka solaatanii afaan Oromoo barbaaddattanii. Isiniif gala jedhee yaada namoonni tarii waan kana numa hubattan jedhee yaada inshaallah. Kunoo Oromoo bakki jedhu kunoo agartanii Oromoo isa jedhu irraa akkas gar rukuttanii. Isii kana ittuma rukuttanii. Sana booda keessaa baatan khalas amma dhiifama. Keessaa baatanii asirratti Oromoo itu achirratti filannoo lama isinii fida. Oromoo Keeniyaa jedha Oromoo Itoophiyaa jedha. Isin immoo Oromoo Keeniyaa irra nuti Oromoo gaa Itoophiyaa waan ta'ennaan Oromoo Itoophiyaa irra kaa'attanii. Oromoo Keeniyaa Oromoo Itoophiyaa jedha. Isin immoo Oromoo Itoophiyaa irra kaa'attan kunoo. Sana booda apply. Oromoo Itoophiyaa irra erga kaa'atanii keessaa baatan kana keessaa. Oromoo Itoophiyaa kan jedhu Oromoo lama isinii fida Oromoo Keeniyaa Itoophiyaa kan jedhu isinii fida. Isin immoo Keeniyaa dhiiftanii Itoophiyaa irra kaa'attanii Oromoo Itoophiyaa kan jedhu irra. Ifa isiniif ta'e dhiifama. Sana booda xiqqoo si bilbilli hallagaa dhiifama naa godha. Sana booda erga akkas isiniif fidee ka'ee WhatsApp keessa seentanii. Sana booda WhatsApp keessa seentanii WhatsApp keessan buufattaniitu yookiin update godhataniitu. Wanti inni galuu qabu WhatsApp isaa Play Store jalaati malee WhatsApp amma itti fayyadamnu bulee kanaa miti. Kanaafuu WhatsApp keessan keessa seentanii an eda isinuma agarsiisu yeetan WhatsApp kana buufadhee. WhatsApp kana erga seentanii ankiyya amma afaan Oromoo irra jira kunoo haasawaa jedha hojiilee jedha bilbiloota jedha yaani. Kana booda sarara sadii kana xuxxan isin. Amma afaan Oromootti jijjiira jira. Bakki setting jedhu asitti qindeessituuwwan jedha. Isin immoo isa setting keessa seentanii. Sana booda akkaawuntii yookiin bakka qulfii kana seentanii. Bakka qulfii erga seentanii kaatanii obboleewwan kiyyaa dhiifama. Bakka qulfii erga seentanii kaatanii dhiifama Ingiliffatti jijjiiree xiqqoon jabaata afaan Oromootiin keessa deemuuni. Chaati si'ettu kana xuxxanii. Sana booda kunoo language isin jettu gargadii kana jirtanii isin sidigeeti jijjiirrattaniiftaniifti language kanarra wagga tokkoof akka isiniif gala miti. Tuqaa sadii xuxxaniitiyyee settingii xuxxani sila afaan Oromoo jira ammallee egaa afaan gandaatu nuu laafa jechuu fakkaata. Kanaafuu chaati si'ettu kana xuxxaniiti language si'ettu gargadii kana xuxxanii kunoo Arabii afaan Oromoo isinii fida Ingiliffa afaan Oromoo isinii fida isin immoo isa olii afaan Oromoo kana kaa'attani. Sana booda guutuunsaa itti deebi'ee jira jechuudha. Isinii galee qooqa application jedha afaan Oromootiin settingiin jechuudha. Jijjiiruun. Kanaafuu akkanatti jijjiirrattanii amma osoon keessaa deebi'ee kunoo akkanatti nama isiniif gayyaasa jechuudha nama hundumaa afaan Oromootti fayyadamtan jechuudha afaan Oromooti kun hundiyyuu. Akkasitti waan keessaa rakkatan afaan Oromootiin sirreeffachuu dandeessan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa nagaan naa jiraadha.